Asaafi adde ayituu kan jedhu tokko mee barbaadi keessaa baase. Agaash ani nabbabu. Mee yemmuu namni barata qamisii jala fi daayoon barattare. Kanadha amma deemi dhaqiifi. Qamisiitti deemu. Keewwatanii jiru. Irraa baasee fida boogaa. Eenyutu hin jedhe qamisii. Deema amma boorsaa naaf diikottu hin jedhe galme. Akkuma jirtu boorsaa diikottu. Qamisii situ jaallata tura. Yaa ta'u. Gaay. Koloo. Taas beekee. Deemi. Deemi balbala. Balbala laalime. Soole. Bani. Eenyudha? Ana. Eessarata. Kulub jedhanii galuudhaan mana garaagaraa. Eessarata. Mana sakatta'uuf immoo obbo bira ka beellama qaba. Beellama qabaachuudhaaf ilaal gaasheen ganamaa kaasee hojii gurguddaa waan qabaatanii jiraniif waa darbatan malee hin galan. Waan shaayii ta'uu isaati. Waan haala ta'e. Siifis harka dheerachuu qabna jechuudha. Sanii booddee dubbii isinii qajeeltii milkii isinii tola. Maal siisa? Kanaan anuu siniifan kenna. Itti dabaleetu siniifan kenna. Akkasii akkas taanaan kan shaayii toon ta'in kan wiskii gaafadha. Obbo akkam jirtu obbo Bal'igi? Galaniire. Akkam bultan? Gaashee keessummaa. Itumtu keessummaa dhume? Yaa. Kam? Taa'e. Deemi. Gaashee keessummaadhaaf farsoo fiduu. Deemi mee amma hojiidha. Sooi. Maal kun jala? Gurba? Maaliif akka dhufte beektaa? Gurba naan hin jedhina. Yeroo ammaa kana ilma namaa dhiisaatii bineensonni kabaja qabu. Namni gurba jedhamee waamamu maqaa qabaa maqaa kootiin waan barbaaddan na gaafachuu dandeessu. Tole. Maqaan keenya? Maqaan koo Butujjiidha. Butujji. Abbaan qabu? Abbaan qabdu? Qaba malee. Akkamitti namni abbaa malee dhalata? Qaba. Butujjiin kan birmajiiti. Birmajiin kan qurqujjiiti. Qurqujjiin kan waltajjiiti. Waltajjiin kan raajiiti. Raajiin kan waltajjiin hin gaansiin jedhe. Erga waamuun koon oolle maafan jidduutti wannoo jedha akaakayyuuf abaabilee koo waame hunda isaanii wal qixxeessuun qaba. Maaf na komatu anaan. Ani dubbii yoo dheeressan hin jaalladhu. Ilaa waan takka dubbachuudhaaf waan dhufteef dubbattee deemuudhaaf kun qabasitti fakkaataa hojiidhaaf qabachaa hin jiru hojiitu hin jira. Waan takka dubbachuudhaaf akaakayyuu kee abaabayyuu kee maal naa godhu maal dheeressa maal si hojii eegsisuun maal si. Garuu ana qofaa miti isinillee dubbiin dheereessina. Nan aarsinaa ofiifuu aareen dhufeen. Tole. Sin dhukkubu miti. Anaan nan dhukkubu kan keessan garuu hin beeku. Sin dhukkubaa sin xinnoo ishii. Tole amma maaliif akka dhufte beektaa? Maal jechuu keessanii amma kana hunda wallaalaa wayii na seetanii wallaalaadhaan na agartan akkamitti toon beekinan dhufa. Tole maaliif dhufte? Dubbadhu ka. Ragaa boofan dhufe ka. Akkas jedhama. Ragaa ba'uuf. Ragaa eenyu irratti baata? Gamsiisaa dagabaasaa irratti ragaa boofan dhufe. Gamsiisaa? Dagabaasaa. Gaarii dhagaa. Otoon barreessin dur ragaa soba. Dhuftee akka nagaan nagaadhanii? Asaan dhuftamte? Maalaa soofne takka gaafa ilaaltu kun dibbee sitti fakkaataa natti ol baatee gadi baatee reebdu. Eenyu? Ana wajjin jiraattaa isa wajjin hoo? Ilaala ilmi dhiiraa waanuma fedhe yoo ta'e akkas hin godhamu. Dhageessee dhagaa jirtamti hin godhamu akkas. Itti mattee? Maal mattee maa? Itti machuu miti. Manni dukkanaamee mana dukkanaa keessa shaaworii lafa namni sa'aatii 24 maal jechuudha kun? Asasitti agarsiifattee? Akkasii? Isa miti mana dhala namaati miti gadi galagalchanii fannisanii reeboo jechuun maal jechuudha? Laal haasaama keessaa? Isa duwwaa miti. Qaayii. Haasaa sagam.
calleedhati waan arginu arginiranii calleedhati akkamittiin ati maal firan qabu nama qabu itteetu nati bishaan keessa guyyaa tokko guutu tortorsitu mucaa yoodhuma firan ilma dhiiraati abbaa manaatiin yoo waan fedhatee akkamitti reebama kabaja laaftuu fedha maal taatuun kanaan dura dhufee argiirate hankan ani tun gaafa jedha keessanii arge galgalan fuudhee deemaan siin jedhama maal akka buufaatti reebbeta sii gaji imberree nama akkamii akkanatti imberree jechuudha mati kanaan dura kanaaf an mijatee fi diimateen seeman maal eessaan aduun argatu mucaan kun isin argeen aduu argeedhe waan kan biraadha kana booda qubatti buusuu miti reebuun waan kan biraadha akkasumatti sagalee majabaatti dubbattee jennaan nu wajjin isaa wajjin miti kana booda maal akkasee ofirraan deebistu ati ilma dhiiraati biyya seerri keessa jiru akkamitti abbaa manaatiin yoo waan fedhate akkamitti akkasitti hidhamee reebamaa maal jechuudha isa iyyuu mana dukkanaa keessatti abbaa manaadha. eeka maal addattee fuutete Nunni tokkuma nuti wal caaluun irra abbaa manaa haadha manaa waan jedhamu jiru hundi keenya tokkuma dabaree dabaree taana arraba akkasii kanatu kun akka adurree mana keessa naannessee si reebsisa si kana boodaatti kana booda quba kee itti buusiiti ana wajjin haasuuf qubatti buusuu Qubatti hin buusu. sagaleema guddaa ol kaasii isatti dubbadhu ati kan duwwaadha sagaleema ol kaasiiti isatti dubbadhu maal akka ta'u argina wajjin Na sodaachisuu keedha jechuudha. maal sirrii isaa sitti maaran si sodaachisu mini sarrii wanti caalu dhufuu danda'a sarrayyuu Wanti caalu dhufuu danda'a. akka qorraa maalii siiteeti kan bishaan keessa keessee daqiiqaa meeqaan jirtu Isaa rakkoo qabu. Calleedhatti. calli jedhi situ mataara nu baasin kana hundumtu iyyuu balleessaa keessa Itti machuu keedha. Alatti jaarsummaa baafachuu keedha. kun waan guddaa mana dukkanaa keessatti maaliif hiitaadha mana dukkanaa keessatti maaliif hiita maal harkaaf Isin miila sagaltaniitu isinii. kana booddee tarkaanfii miti ittaa dubbattu waan an godhu nan godhaan anaa wajjin anaan ati dhiisi ati sagalee ol kaasiiti itti dhiisa ana na wayyaa ati afaanuma kee walitti qabii Qoy taanaan na sodaachisuu keedhaati. maal har'uma si sirreessee deemuu barbaada yookiin fudhannee Na sirreessitu jechuudha. Na sirreessitanii deemtu. Mana keenya na sirreessitanii. asii walitti naasa'ina naan natti naasa'ina asii olii siin jedhamu tasgabbaayati ani waan hundumaa na sirreessaa tasgabbaaya kana booda garuu akkamitti mucaa dhiiraa reebamaadha biyya kamitti argiteeti ani akkamittiin hin jedhee taa'eera maaliif biyya kamiin argiteeti akkamitti reebamaadha Reebamu miti mucaan dhiira. maaliif reebama maal jechuudha maaliif reebama Naasoof naasiin jedheera. maal Rakkoon hin jiru. Naasoof na. Hunda isaayyuu. jechuun reebamu jechuun reebamus Naasoftanii ree. Kuma silaa. Areebamusi anammaa areebamu garuu hin du'a mucaan kun sirka yaa inni lama simatu maqaan badamu ani immoo maqaan kee akka badu barbaada Yaadaa jirtaa jechuudha. Anaaf na yaadaa jirtaa kanarra isa jechuudha. buuse Anaaf na yaadaa jirtaa jechuudha. yaaduu tun taane xinnaa reebamuun sirriidhuma ta'ee garuu sirrii matti reefa kanaan dura jireenya hamaa jiraataa ture mitu si bira dhufe baay'ee eenyutu sirreessa eenyutu sirreessa jedhu yaaddaa turreetu rabbi immoo kun ofii si harka buuse isa la sirreessuudha malee sadiitu harka isaas akkasittiitu jabeessa dudduuba walitti hiitee ilaali dabbata nama malee sirratu malee jallina inni baatee dhufe immoo mana kana keessatti sireebatu utuu turreemne ta'e si maa siree bala akkasitti waan si gargaaru yoo jiraate immoo natti si qabu yoo ta'e Wal gargaarrii malee. Wayyaa. bakkee ulee waan asii fidee dhufu yoo jiraate Amma yoo deemtan kanaafiyyuu areebamu biyya eessaatti haadha manaatti asii olaa ture akka manaan kabaja qabdu sammuu keessa doomaa kana nama attamtii wajjin jiraatte ishee wajjiniin akkam dubbataa sayyuu attamattab si haasofsiisa maaltaa sayyuu ta'e akka harraba kee kun si nyaataa si cicciriinaan si jedhama boollatti gadi si hagalchuu jira dhiifama boollatti gadi si hagalchu Waan tokko naasee. asii ol namatti naaseenati kanamee hin dandeesse wajjin jiraatte utuu ana ta'e moo guyyaa jalqabaa koo godhee lafa buusa galaara ati hin dandeenye cal jedhi hin deemne jedhaan kee qabe Eessa rattu? ani nan ariiba Taa gadi. taa itti taa Eessa deemtu? maalitti ariifattu? anoo lafa maal eessa naqa takka tattaafadhee man deema nan ariifadhaan xinnoo lafa naquun qaba Ingaamaa siin jedheera. Dhugaama. Dhugaa dhugaa taa'e
Amma seenaa. Galaa jedheera. Seenaan qaba erga ishee mangette seenaa. Egaa hin ariifannee dafnee bittuu murree baana. Seenaa kana. Maaf keessatti? Siinan jedha. Maal ani moo'essan si jalaadha kan Maaf hafte qottuu siin jechaan dura sitti miira lamu. Olgalooyyaa.